obboleewwan rabbii jecha na gargaara rabbis na gargaaru of gargaara quraana bira dhaabbataa jirtu ankaleessaniitiin tokko misee muka tokko baadhee yeroo gara daawwatiin jechuudha. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ji'a Ramadanaati rabbiin nu ga'e. Markaza keessatti obboleessa akka abdii kana rabbi naaf fide jechuudha. Akkuma kana immoo madrasaa bira naaf dhaabbadhaa kan kophaa kun taanitti. Ana jechuun maqaan kan Kadijaa Dabbaba Gabra Hiwooti Sallamteedha. Gara yeroo minbar TV neeman gadi irratti dhiyaadheen ture yeroo tokko jechuudha. Erga dhiyaadhee mudee jiruma wantoonni Diinoo fi Soofiyaa neeman gadi irratti kan isin na dhiyeessite mana madrasaa kana jechuudha. Madrasaan kun yeroo jalqabaatiif mana jireenyaa keessatti mana siree keessatti Qur'aana ijoollee sadii qofan qaraasaa ture adii fi kaasee jechuudha. Ijoollee sadii kanarraa kan kaase immoo madrasaan kun ijoolleen kun daddabalataa yeroo isin dhuftu maal hojjaayyee madrasuma jedhamee hin beekamne maaliif gara fakkiitti hin baafne mana jireenyaa osoo hin jedhu mana siree duree gara dhabuutti deemnee jirra jechuudha. Erga immoo akkas ta'ee madrasaa kana immoo bal'ifachuun maal gochuun qaba badhee buna funaanee qansiraadhaan immoo madrasaa kana ijaaruun qaban jedhe alhamdulillah. Mana sana amma saarbisi tokko arganii jechuudha. Isa ijaaree guddachuu malee alhamdulillah gadi ta'ee beeku jechuudha. Kutaa dabalataa gara ijoollee haadholii wajjiniin nama 500 jechuudha. Dhiirotanis akkuma kana wal qabatee shamarraanis akkuma kan ijoollee qaayidaa qabatee warra Qur'aanaa tajwiidaan qara'an qabatee alana yoo bicha dhibarreen gaddaa nama 85 haadhotumaa walitti hidhaama jechuudha. 85 eebbisiisee baase. Alana immoo nama 90 eebbifamanii ba'an. Gariin kaardii fudhachuudhaaf illee gorsa keetii jechuudha. Lakkoofsuma keessa jiru sirriin jedha. Sanaa ka'ee immoo kitaaba illee alqaa ijoollee 30 tokkotu karaa jiru dhiira tokko wajjin ijoollee jechuunis haadholiinis keessa jirti kitaaba buluu riyaad usul kanneen garaagaraatu iyyuu irratti qaraamaa jira sheek Jamaal irratti jechuudha. Achi yeroo ka'u immoo madrasaan sun achuma irratti of danda'ee ka'ee Bayturrahmaa Boggaarraa Goddirajjit kan jedhamu banamee jira. Akkamitti baname innis osoo Qur'aana taa'ee qaraasisu ijoolleen uffata ciccitaa kan uffattee iftee an etun haadhi miskiinaa etimaa ta'e yaa rabbiin jedha. Garuu takkaa waan rabbiin kadhe wallaahi dhabeen beeku isinis hin dhabdan inshaallah. Ijoollee yoo bitate gara naannoo 100 ijoollee 100 tumate jechuudha. Ijoollee 30 yetiimota 70 immoo ijoollee miskiinota walitti qabadheen ganama ciree nyaataa jiru. Ciree kana erga nyaatanii booda mana barumsaa deemuu mana Qur'aanaatti deebi'uu alana Muhammad Ramadaan yeroo ga'e immoo waan akka sangaa hunda rabbinaa kenne keessaa ilaa kan barsiisaa keetii yeroo tokko naan jedhe subhanallah sangaa jiraan fidee fi argisee geggeessa jechuudha. Tanuma rabbii keessaa akkasitti jiraachifadhaa jira. Yoo bitate immoo as keessa kan qaraasu istaafota sagale naannoo asliitii fi istaafota dhiiraa 5 waan akkasitti qaraasaa jiru markaza keessa. Bakki kanarratti mana kana keessatti ijoollee markazaa warra Qur'aanaa hifziidhaaf qophaa'anii ta'an jarris shamarraan jechuudha. Shamarraan kun nuti yoo qajeelle abbaa manaa keenyaatiif boru dhala ilmaan keenyaatiif hawaasaaf uummata hundaaf Qur'aanni nu qajeelcha waan ta'eef ijoollee shamarraan durbaallee asitti siniileen isaan jira. Anaaf miti hundi keenyaaf addunyaadhaaf kennu. Ijoolleen kun yoo as keessa Ramadaana kana keessatti hidhamtees haadha abbaa baatee asii basiitti buluu beektellee abdaaroo naannoo hedduurraa walitti qabamanii jiru ijoolleen kun jechuudha. Kana keessatti biyya isiitiif illee du'aa godhaa. Obboleewwan keenya hundaaf du'aa godhaa jiru. Amma yeroon itti ilaalamu madrasaan kun itti barsiifatee jiru jechuudha. Maal gochuu qaba? Akka fooqii wajjin kaafetta laafa jedhan cinqamaan ture. Fiirroodhuma biqilsitii yoon hamma bismillaahidhee kaasifadhe eenyuyyuu nan gatu jedhee abdiin qaba. Maaliif gadi rabbiin abdadhu jennaan. Egaa immoo karaa madrasaarra ba'aa jira waan ta'eef immoo wanti hojjetamaa jiru kun hamma yoo milkiyaamaatti hojjetamuuf malee isa dhaabbatu miti jechuudha inshaallah. Kanaafiyyuu immoo lafa wayii hedduudhaan immoo argadhe jechuudha. Lafti kun garuu kaarimeetirii 900 kun kuma miliyoona 4 malee hin ta'u jedhamee jala sararamee jira. Ammas nama jala kaa'anii bitamuu kanarraa namoonni miichuu fi bitachuu jechuudha. Maaliif namoonni kun madrasaadha waan ta'eef dhabuu koorraa wallaahi antan kaa akka kana hin sodaannes amma bakka Ramadaanaa alalaa kan irriba illee qabu wallaahi da'as
Yookiin namni natti goree yookiin immoo ansi wajjin jira kan jedhu rabbi sanaa booda alhamdulillah jirtu maqaa keessan qabu hundaalullee garuu immoo lafti guyyoona jala ba'e anadha maalan taa'utuun isin qabu beeku anana waan hin ta'a jiru maanis waan rabbiitu nama raachara madachuu nyaachuu dhuguu miti rakkadhees miti kan ammoo dargatti yoo gattan eessa qonna irraa obboleewwan rabbii jecha na gargaaru rabbis na gargaaru of gargaaraa Quran bira dhaabbata jirtu. Ankalee sanyyiitiin tokko misee muka tokko baadhee yeroo gara daawwatiin jechuudha. Wallahi mucaa koo baddaa keessa kaayamtee hojjaa tokkooti. Kan hin buna sana funaanee booda hin bartiifidha yeroo waa maalteedhamu adeera bichiini jedhama sumanaan qabu. Maaliif akka hin deemaa nusin beeku marii meeqaan hin deemu. Gaabbii bakka kayrii yoo ta'e nageessin jedhu garuu kayrii ta'e obboleewwan maraa walla barsiisee jechuudha. Na gargaaraa jirtu obboleewwan koo wandam ta'etochee እባካችሁን አግዙኝ። ኩላሊት አመመኝ ብላችሁ እኮ ታግዙኝ አላችሁ፣ ግን መድረሳ እየጠበቀብኝ ነው። ቁርአን ቤት ላስቀምጥ እባካችሁን ወንድሜ ለቁርአን ነው እኔ አለቅሳለሁ ለምናችኋለሁ። እዚች ጋር ተደብቄ እንዳልቀመጥ ይኸው ቤቱ ረህማ በጎ አድራጎት ድርጅትን በስሩ አለ። መርከዝ ሴት በሴት መርከዝ አለ። ሌላ ወንድም አይገባባቸው አማና ብያችኋለሁ። እዚች ጋር ቆሙልኝ። እኔ ወድጄ አይደለም አሁን ያለቀስኩት ያለሁት። obboleewwan dhageessanii jirtu. Obboleettiin keenya kun sallamteedha. Musliiman turre amma gara amantaa ishee jalqabaatti deebiseetti alhamdulillah. Garuu yeroo kana waan ajaa'ibaati. Kan dura wanni akkasii kun magaalaa kana keessa jiran illee hin beeku ture. Har'a waanuma dinqiin argaa jira. Akkuma isheen jette waan xixiqqoo nama dhuunfaa tokko fayyisuuf yookaan nama gargaaruun bayeessa ta'etu jiru. Kun immoo kalaama rabbiiti. Ifa addunyaa kanaatiif ergamedha. Sana gadi dhaabuu irratti immoo sirriitti hojjetaa jirti. Shamarran bakka garaagaraarraa gara kanatti dhufanii qara'aa jiru. Daa'imman yatiima soddomaa fi ijoollee miskiinota 70 qabattee asitti nyaachisaa jirti. Har'a immoo sagantaa iftaaraas qopheessitee aan irratti argame ilaalee haala isaan keessa jiran simbiraan gahuudhaafanii manni isheen keessa jirtu kun manuma jireenyaa ishee keessatti eegaltee garuu fedhiin barattootaa fi fedhiin namoota isheetti dhufanii humna isheetti ol ta'aa jira. Kanaaf bakka amma jirtu kana jijjiiruun dirqamatti ta'ee jira. Bakka amma jirtu kana irraa gamoos haa ta'u bakka biraa deemtee hojjechuuf immoo humna sii barbaachisa. Isiin immoo jireenya ishee himteetti. Kan ammoo kan gootu jireenya dhuunfaa isheetiif osoo hin taane akkuma isin agartan kana daa'immanii fi obboloota keenya qaraasisuu irratti argamti. Kana malees barsiisota sagal of jalatti qabattee kan isiin jirtu. Barsiisota sanaaf mindaa barbaachisa. Daa'imman kanaaf immoo nyaatatu barbaachisa. Amma isheen baasii guddaatu ishee eeggata. Kan ammoo isheen ofii isheetii qabattee haguuguu yookaan baasuu hin dandeessu. Rakkumatti of jettee jirti waan ta'eef namoonni viidiyoo kana ilaaltanii waan dandeessan akka gargaartan jecha dhaamsi qoonni guddaa fi ni jabaan lafa wayii bitataniit bakka sanatti gamoo tokko dhaabbachuuf karooristanii. Lafti sun qarshii Itoophiyaa miiliyonaaf jedhan. Miiliyonaaf immoo baay'ee qarshii xiqqoodha. Nama muraasa taanee giruupiin garaagaraa walitti dhufee giruupiin 20 waan kana cufuu nuu danda'a jechuudha. Kanaafuu namni rabbi isin laaffisee obboleettii keenya kana jabeessinee waan isin eegalte kun akka babal'atu godinaalee birootti illee akka babal'atu dubartiidha qobaasii waan kana gadi dhaabdee jirtu waan ta'eef akka hirmaattan gamanumaan amaana siin jechuun barbaada. Lakkoofsa akkaawuntii dhaabbata isaanii kan isaanii kunoo kan viidiyoo irratti agartan kanatti fayyadamuudhaan amaanaa gargaaraa namoonni gargaaruu hin dandeenye obboleewwan keenya islaamaa ardii addunyaarra jirtan kana fagoo kana dhageessan wallaaf dhageessas niin jechuun barbaada. Moorichi kana fakkaataa waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa. Hojii Geetaachoo Ababee Caalii ture kaameraamaaniin Kabiraa walii አላህ ወዶ መርጦ ያለበሳቸው ኑር ከሽርክ እንድንወጣ ከህመም እንድንድን ቁርአን አውርዶበት አርገውልን መድን አላህ የላከልን ነቢ ሙሐመድን በእሳቸው አክትሞ የአንቢያት ተራ በዲን ፀሐይ ልኮ ዓለም እንዲያበራ ከነቢያቶቹ አልቆ አክብሮ ኢማም አድርጓቸው ጀሊሉ የቸረው አላህ ፈቅዶላቸው ጨረቃ ታዛለት በእሳቸው ሙጂዛ ተከፍላ ለሁለት ከእጃቸው ጣት ስር ውሃ የፈለቀች ተራራ ለክብሩ መውደቅ የፈለገች እንባ ያፈሰሰች ግመል ጥፋት የዳነች ዓለም በመክራቸው ፊቱ የሚያበራ ማር የሚያዘንብ አፍ ሰላም የሚላቸው ድንጋይና ዛፍ ተራ ሰው ይቅርና ቢሆን እንኳን ጠቢብ በቃላቶች መግለጽ ያልቻለውን ሀቢብ ዱርዬ ክብራቸውን ለመንካት ስትሞክር ስሙን ለማጠልሸት ዝታበን ስትፎክር ነቢይን ለሰደበ ማንም ይሁን ምንም ማሳየት አለብን ፊዳከን በእውን